Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaati. Egaa irraa akkuma mata duree irratti argitan kana mata duree baay'ee barbaachisaa ta'ee fi gaafii dubartoota baay'ee kan ta'e amaloota marsaa laguu isa sirrii jahan kan jedhu irratti mata duree qabadhee dhufe. Marsaa laguu inni sirriin amaloota jahan agarsiisu kana an akkamii akka ta'e isan isinitti himuu dhufe. Maaliif jennaan marsaa laguu dubartii tokko sirriidha jechuudhaaf amaloota jahan kana yookaan ulaagaa jahan kana guutuu qaba jechuudha. Yoo ulaagaa jahan kana hin guutin yookaan kanaan ala ta'e marsaan laguu sun marsaa laguu sirrii osoo hin taane tarii agarsiistuu dhukkubaa yookaan immoo mallattoo dhukkubaa irra ta'uu danda'a waan ta'eef amaloota marsaa laguu isa sirrii kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafan mata duree kana qabadhee dhufee jira. Egaa warri jalqaba irratti warri YouTube kiyyaaf haaraa taatan YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan maatii naataa, warri immoo duraan maatii turtan viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqabaa kallattumaan gara mata duree guyyaa irraa qabadhee dhufeettan isin dabarsaa jechuudha. Wajjin tura. Egaa amaloota marsaa laguu jahan kana isinitti himuun dura marsaan laguu dubartii tokko normaalii kan inni itti dhufu yoomii, kan inni irraa deemu yoomii, inni sirriin illee hin jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Marsaan laguu dubartii tokko giddu galeessan waggaa 10 hanga 15 gidduutti itti dhufuu jalqabaa jechuudha. Gidduu kanatti itti dhufe normaalidha. Garuu immoo waggaa 15 ol yoo ture odoo itti dhufin marsaan laguu waggaa 15 ol yoo ture yookaan immoo waggaa 8 gaditti kan itti dhufoo ta'e inni sun agarsiistuu dhukkubaati jechuudha. Kanaaf waggaa 10 hanga 15 gidduutti kan itti dhufurree ta'u giddu galeessan garuu baay'inaan waggaa 12 fi 13 gidduutti itti dhufaa jechuudha. Akkuma kana immoo kan irraa deemu marsaan laguu dubartii tokko kan irraa deemu waggaa 45 hanga 55 gidduutti irraa deemaa jechuudha. Giddu galeessan naannoo waggaa 51tti dubartoota baay'ee irraa marsaan laguu kun hin deema yookaan immoo hin dhaabbataa jechuudha itti dhufu. Egaa kanaan mana yoo jenne amaloonni sirriin yookaan immoo amaloonni marsaa laguu inni sirriin jahan kun maal faadhaan jedhu gaafa dabarru tokkoffaa turtiidha. Marsaan laguu dubartii tokko dhufee guyyaa 3 hanga 8 irra turuu qaba jechuudha. Guyyaa 3 hanga 8 gidduu irra turuu jechuudha. Turtiin guyyaa 8 olii normaalii motoo kan immoo fayyaalessummaa osoo hin taane mallattoo dhukkubaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa 3 hanga 8 irra turuu jechuudha. Lammaffaan dheerina marsaati. Marsaan laguu inni sirriin guyyaa 21 hanga 35 gidduutti itti deddeebi'a jechuudha dubartii takka. Kana jechuun guyyaa 21 gaditti kan itti deebi'u yoo ta'e yookaan immoo 35 ol caala kan turu yoo ta'e inni kunillee mallattoo dhukkubaati malee marsaa laguu isa sirrii miti jechuudha. Kanaaf lammaffaan dheerina marsaati. Sadaffaan bifti marsaa laguutirree murteessaadha jechuudha. Dhiigni bifa marsaa laguutiin ba'u sun bifti isaa baay'inaan dark red yookaan immoo gurraacha ta'ee diimaa gurraachaa jechuudha. Karaa gurraachatti kan deemudha jechuudha. Kanaaf biftirree amma tokko murteessaadha. Inni arfaffaan jijjiirama. Marsaa laguu dubartii tokko dhaabbataadhaan guyyaa dhaabbataadhaan itti dhufuu dhiisuu danda'a. Fakkeenya guyyaa 28 yookaan 27 dhaabbataadhaan itti dhufuu dhiisuu danda'a. Sirriidhuma ta'ee odoo jiru guyyaa muraasaan jijjiiramuu danda'a. Fakkeenya ji'a kanarratti guyyaa 27 itti dhufe ji'a dhufu guyyaa 29 yookaan 30 itti dhufuu danda'a. Kun amma normaalii jedhamuu danda'a. Garuu guyyaa 7 fi sanaa oliin yoo dabarse yookaan yoo saayikiliin isaa kun guyyaa 7 fi sanaa oliin yoo kan darbu ta'e jijjiiramni kun jijjiirama sirrii yookaan vaareeshinii sirrii miti jechuudha. Kanaaf guyyaa 7 gadi ta'uu qaba. Marsaan laguu sun yoo yeroo isaa dabarsirree guyyaa 7 gadi yoo ta'e malee guyyaa 7 ol yoo ta'e innillee amala marsaa laguu isa sirriitii miti jechuudha. Kanaaf inni jijjiirama kan vaareeshinii kanadha jechuudha arfaffaani. Shanaffaan immoo paatarnii dhumti isaatillee ilaalamaa jechuudha. Haalli marsaan laguutti dhufu. Marsaan laguu inni sirriin xiqqaatee itti dhufa. Achi booda baay'achaa deemet piikii irra ga'e yookaan immoo gubbaa ga'e achi booda immoo gadi deebi'aa jechuudha. Marsaan laguu inni sirriin bifa kanaan xinnaa ta'e jalqaba baay'achaa deema. Maaksimamii irra ga'e achi booda immoo xiqqaachaa deema jechuudha. Paraabola gadi garagala jechuudha. Akkas anniisaa paatarnii sirriin. Kanaaf shanaffaan paatarniidha. Ja'affaan vooliyuumii isaa yookaan immoo baay'inni dhiiga dhangala'uutirree ilaalamaa jechuudha. Inni kun tarii namoonni sun beekullee baatan ofirratti hin beeku jechuudha. Baay'ina moodasii yookaan paadii geeddaratanii irratti hundaa'anii dubartoonni marsaa laguu argan hin beeku jechuudha. Marsaa laguu inni sirriin saayinsiin kan jedhu
miiliilitira 5 haga 80 yookaan immoo tokko immoo artikiliin tokko 30 hanga 80 irreen jira miiliilitira kana hamma kanatu dhiiga hamma kanaatitu bifa marsaa laguutiin dhangala'aa jedha. Kanaaf marsaa laguu miiliilitira 80 ol marsaa tokko keessatti miiliilitira 80 ol yoo dhangala'e inni sun marsaa laguu sirrii miti jechuudha. Kana jechuun baay'inaan giddu galeessan teebili ispuunii 2 hanga 3 kan ta'u dhangala'uu danda'a jechuudha marsaa tokko irratti dhiigni. Kanaaf inni dhumaa fi jaaffaan vooliyuumii isaati jechuudha. Marsaa laguu sirriin amma nama siniin jedhe kanadha jechuudha. Kana ol ta'e mallattoo dhukkubaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf anarra kanuma isinitti himuu dhufe egaa maalinni marsaa laguu sirrii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Marsaa laguu sirrii hin taane adda baafachuudhaaf yookaan mallattoo dhukkubaa kan ta'e sana adda baafachuuf fayyada waan ta'eef kanuma isinitti himuu dhufe. Warri viidiyoo keenya jaallattan immoo laayik gochuun dagatina. Barnoota fayyaa garaagaraaf karaa fuula TikTok fi Facebook Dr. Birboo Caalaa jedhuun nu argachuu dandeessu. Yaala garaagaraaf immoo kilinika giddu galeessaa wiirtuu magaalaa Sabbataa argamna.